Sirna walarkaa fuudhinsa baallii gadaa Booranaa 72ffaa sababeeffachuun magaalaa Yaabellootti wal dorgommiin biskileettii gadaa tuur 8ffaan gaggeeffameera. Dorgommichis dhaadannoo biskileettiidhaan dorgomaa aadaa fi seenaa keenya beeksifanna jedhuun bakka hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Jamiilaa Simbiruu dabalatee hooggantoonni naannoo fi godina Booranaa biroon argamanitti gaggeeffameera. Sirnicha irratti argamuun haasawa kan taasisan Komishinarri Komishinii Turizimii Oromiyaa Aadde Lalisee Dhugaa sirni kun yeroo gaggeeffamuuf jirutti jala bultii isaa irratti dorgommii fi agarsiisa garaagaraa kan sirnichaan walitti hidhata qaban raawwachuun seenaa keenya addunyaatti beeksisuuf jedhan. Turizimii fi ispoortii wajjin deema. Gadaa baallii dabarsuu as argamne achumaan immoo garuu pre-event kan ta'anii taatota adda addaa akka ispoortii akka dorgommii faashin show kanatti daballee waa'ee seenaa keenya waa'ee maaliif akka as argamne kan ibsu kan danda'u sagantaa adda addaa gochaa jirra jechuudha. Kaayyoon dorgomichaa mata duree dhaadanichaa irraa kan jedhan Komishinar Liseen biskileettiidhaan dorgomaa aadaa fi seenaa keenya beeksifanna kan jedhu kun qabeenya biyyaa kan ta'e sirna gadaa kan bu'uura diimokiraasii ta'e yuuniskootti galmaa'e kana caalmatti sirnoota garaagaraan addunyaatti beeksisuuf jedhan. Saayikil tuurii kanaas kan moggaafame gadaa saayikil tuur jedhame maalinni gadaa maal akka ta'e yuuniskoo irraa galmaa'eera. Qabeenya addunyaa qabeenya Oromoota qabeenya Booranaa qofa itoo hin ta'in qabeenya Itoophiyaa qofaas itoo hin ta'in qabeenya addunyaadha. Achi keessa waan hedduu jiruuf isa barsiisuuf taatota adda addaa pre-eventii keenya kan gaggeessinu gadaa tuur saayikil jennee moggaafne jechuudha. Isas haala bareedaadhaan deeme asirraa immoo naannolee adda addaa as keessaa hirmaataniiru Tigraay, Amhaaraa, Hararii, Sidaamaa kana keessaa hirmaataniiru. Gara fuulduraattis hojiiwwan seektara turizimii keessatti hammatamanii sirna gadaa caalatti beeksisan dhimmoota aadaa fi ispoortii akkasumas aadaa fi turizimii waliin wal qabatan waliin hojjechuuf seektaroota garaagaraa waliin qindoominaan akka hojjetanis dubbataniiru. Waggaan 8 isa dhufu keessa immoo biyyoota adda addaa keessaa hin hirmaatu jedheen amana. Kana qofaa miti akka Komishinii Turizimii Oromiyaa hojii ispoortii fi turizimii aadaa fi turizimii wajjin kan wal qabate biiroo aadaa fi turizimii biiroon dargaggootaa fi ispoortii biiroota kan biraa wajjinis taane akka naannoottis wajjin hojjenna akka biyyaattis stakeholderii adda addaa wajjin miidiyaa wajjinis wal qabate hin hojjenna. Turizimiin dagaaguu kan danda'u gaafa dubbannu gaafa haasofnu gaafa promote goonu akkasii dagaaguu danda'a. Isa wajjinis wal qabate immoo diinagdee keenya achuma keessaan guddata. Carraa hojiinis achuma keessaa hin uumama. Biyya keenyas kana caalaa addunyaarraan beekamti jechuudha.